شير قدا نتوركي أنا باسني كاني نتدولني ياسين جرات سنجل شكال سنيموتي إجولين بليلة اللي هندي كيسانو كتا نجات إجولين حاجة يونا حاجة كنا بقى جمدن سنين جتوم وانس نتلاقامي في لقاجر تكو في تدبتني باتو شير وليف قدا بقى جمدني ياسين جرات سكوتو خالد سنيموتي بليلة سنيموتي نجات أمني مو كومنتي شير قد أنا ما ونا إيجو بوليسو في بربادة تاتور تام بقى جمدن سنين جدا شير وليف قدا إنما شبك أنا باسي وانته نجاتاتس بليلة هندي كيسانو شير وليف قدا إيجو بوليسا كينيا أرجع ميجرا بقى جمدن سنين جدا أرد الدبي الحمد لله بقى جمدن شير وليف قدا دقيقة حاجته وجولة رايادم فود أياسين أما نتوركي أنا باسني هندي كيسانو سيسيتن yaada sinirraa fuudhee waan isin itti dhagahame kabiiroo jimmaa baga nagaan dhufte gurbaa jimmaan teessanii toorkii kamiin laalaa jirtu yaamnal sharariitti sheer godha baga gammaddan kabiiroon kun illee hamma ta'e iyyaa ture innis iyyaa ture kan abdussee garuu waggaa lama fayyaa suuraan eksiina godhama waa meeqa wal irratti deetii godhameen arrabsama alhamdulillah bagan sobaan hin arrabfamin baguman dhubaa dhaabbadhe baga garuu dhugaan kan keenya ifa ba'e alhamdulillah nuti yoomuu amantiidhaanis oromummaadhaanis haqa namaatiinis maali nu sadarkaa tokko faarra jirra maaliif haqaaf dhaabbanna biyya baqaa keessa kaayiroo biyya rakkattu kana keessa taa'ee abduseen sodaa tokko malee dhugaa barbaadaa ture jechuudha jabaadhaati sheer godha yooti sheer gootan warri amma ilaalaa turan muluun deebi'uu danda'u akkas otuun dubbii koon xumuratin na baase yaasin jaarraallee affeeruun qaba waan ta'eef namni 123 otuusin sheer gootanii gizee tokkichuma sheer gootanii miiseen jaraan illee ijoollee sesseesiftanii nama 800 amma deebi'uu danda'ani toorkiin na baase natti dawwalanii warruma ilmaan minilik sanatu natti dawwalee na kuchisiise xiiqii jedhaati tokkoon keessa otuuna fi sheer godha nama 139 geessanii jirtu jabaadhaa waliif daddabarsaa hundi warri jimmaan jirtanus warri eessa jirtan biyya eessaa jirtan sheer godha ergasii yeroon taa'ee liivii waa isa na haasa'u jechuudha gurra keessaa cuura jedha sukkaaree har'a garuu bicuu gammachuun qaba jechuudha maaliif caalaa bultumee keessa jira muramte caalaa bultumee maal ta'e qabamte jedhanii gaafa jarri tarreetti warra keessa jiru wayyoo alhamdulillah yaa rabbii na gammachiifte ammas waan dhugaa irratti na qabsooyi ammas dhugaa koo ifa baasiyan dhugaan ilmaa oromoo akkanatti ifa bawwayi akkasi abdii geetaachoo baay'ee galatoomi akkasi ilmoon namaa sagaleen akkana warri oommi inni jabaadhaa kottu gurra keetti calau sii goona jabaadhu isiniifanin erga hunda keessan sheer godhamee jira oommi inni biraan gaha warra oommi inni dhaqee sagalee kaleessa abdiyyee sandaaboos dhufee jira ijoolleen jimmaan teessee abeet dubbiin bakka biyya galeera jechuudha abdussee yeroo dhiyootti abdusseen erga ijoolleen biyya teesse jimmaan daataadhaan liivii doktor abdussee ilaalaa jiraatte abdusseen biyya galeera nagaatti ijoo an gale garuu sheer godhaasin dubbii itti muddina warri oommi inni sagalee doktor abdussee kana dhageessanii jabaattanii fiduu dibnaan oduu sa'aatii 12 yookiin 10 irratti oommi inni harran gabaasu taanaan miidiyaa hattootaa jenneeti duula keenya ummanni muluun haqqii keenya falmanni haqa keenya gannuu baasaadha kana wanti nu sinirraa barbaadu اليوم أكملت كله أبيت عربية اليوم أكملت الكذاب خلاص قويا صوب نتعبت وجود قويا وانترين قوتا من حقيدان المديك اللي شيء المديك على جاتو لجعلان بلتمي ما في كونسرت ما في خرم كونسرتين بشان نغيرا كان جعلا بلتمي كينيا حتى تشبري غورة شو عارفين في النت قال ما مالتي كونسرتي بيت النات اللي بدا إنيا يالنا تازجاجم يشر مطالج بيلامي كان كي مشاكيتي وجنو دوتول في دي بفنا دي فتوغا أنت يشك ويني مالجي يون التيمي غربادي كالا كان جبات نو أتو أرف مورا هفو برباد يو خبا جورا مقبات أتو نو تي مشاكيتي سيدياتي بيلام أو بيلا أدو كي تغلو بفتبري غورة شو عارف مرات دوتول في دي بسين gabbayti gumaa kaffalii dhiifama gaafadhu yaa ilmal sharmut caalaa bultum ati ana musiime diqaalaa wajjin nu'at enyaan nuti moo nu warra jimmaatu moo ijoolleen oromootu moo gowwoomfamaa keessattuu obboleessa keenya ajjeeftee ati miidiyaa ala musiime ammas funyaan goreellaa sana innaa shitibadaanchi ya sharmuxaalij bili funyee goreellaa sanatti naa himaa ilmoo diqaalaa eenyu attaallaluu keeti ati Oromoo taate ijoolleen Oromoo mana nyaata funyee sana ya diqaalaa zar ilmoon diqaalaa dhalti
hundi si marzii si nyaachifti caalaa bultumee jed gizii lama moo sadi warra maqaa si balleessanu jette jechuudha diqaalaan isiin funyee jedhanu affeeraa turte jechuudha funyee showmoo innaash tibbada maqaa argatte funyeedha sila otu akkanaan goreellaa kan keechi si liccisanii kan makiinaan sirra bahe fakkaatu diqaalaa ati diqaalaa barandaa jalatti dhalate ta'uu kee of hin beektu intala funyeenan anchi sharmuxaaliji እኛም አታለልነው ነው አታለሉ በርባዴቲ ከነቲ ጊዜ ለማ ጫላ ቡልቱም ያችራ ፍዴ ኮንሰርቲ ከንኬ ከና ወረማ እና ሽት በዳ ነው ጫላ አሲቲ ጢንቀልቴ ዋን ፉንዱራቲን በይኑት አከኒ በካ ኩደ ሰገል ወራኔ አጄሴ እና ሽት በዳ ወረ ጫላ ቡልቱም ጎታ የቱ አጀለ ደምቴ ቹዳ ኢልሞ ሃዳ ከንኬ ኦል ዴቢፍቲ ቁባን እንተኒ ጎዳ ቶርቴ ቹዳ የሸርሙጣልጅ አጀለ ደምቴ ጫላ እንጀዲ ነው ቱ ከሌሳ አፋኒን አጌሱ ኤርገሲን አጌኝ ተሪ ሶባማ ቃምበሌ ፈማራ ሴቴቲ لا الرجال بولتمي جال علمو أفتامو لموتي فنيرا تكفى كان دعاء أورمو أولود أفجتشا سيفتشي في غاتوري أفتامو لمو انت لا فنيه ديك على سنة جرا كان جال بولتمي أكن أفعلو جمامو غافني تربي مو كل أفري بدي متى حد تديبيو ميديا أو في رتة أفيرتين ناش تبادات أفتامو لمو يشوف أجنوتا تيمة تاجا Oromoo gowwoomsuudhaaf caalaa warra maqaa si basreessanu caalaan akkana keessaa qabayanii maal jetta jettee nu gowwoomsuu barbaadde tokkoffaan gurbaa aftaamuu lamuu jettan sanaa ilmaan miishnarii buna jalatti dhalatteedha bar lammansi funyeenis funyaan siisa makaroonii jechuudha makiinaan irra bahe fakkaatu baattee atiin an Oromoo fanu jedhe taa dhiiga ilmaan Oromoo dhoskiti yaa ilmaan saroota yaa ilmaan miishnarii buna jalatti dhalatte yaa ilmaan buna jimmaa funaanuu dhufte afaan Oromoo barte hundikee yaa ilmaan diqaalaa sheer godhi hundikee an dhugaa jirtu irratti an wantin gammachuu kan koo ibsadhu waggaa lama fayyaasaa galeen goroorroon hammana dhoohutti caalaan bultumee harka keessaa qabaa gannuu baasaa koonsartiin caalaa bultumee qophaa'uun qabuu gannuu baasaa caalaan bultumee ajjeesee jiraa gurratti sin cale otuun jedhu ummanni diqaalaan hudduu banaa jechuudha otuu hudduu jaraa bananii ilaalanii suudiitti nama meeqa achitti argisiisuu danda'u har'a caalaa bultumeetiif xabaqaa taate ana suuraa eksii keessii ana rafamuun kun hin gumne dhugaa otuun dubbadhu soba fakkeessanii ana abdus yatabbaa gandaati gandummaan nama diiguuf caalaa bultumee arrafsita malee caalaan hin ajjeefne gaafa sinnaan jettu dhugaan koo har'a gaafa ifa ba'u ummanni sammummaa dooshaa sheer god an amma nama yeroo sana sammuu kan keenya mataa dhaqaa dhaqeen ammaraachuu kan ka'e waan san dhugaa qabnaan hamman gadi baasutti garuun dhaabbadhuan an muxxee haadha keetii innaash tibbada kana laannasiin jedhuan otuu argu kaleessa viidiyoo dhaqee ilaala abdusee jala galii caalaa bultumee keessa jira muramte dhaqii dhaggeeffadhu caalaan innaash tibbada isiin as jalatti ati dhimmi kee maali caalaa irraa diqaalaa caalaan hudduu keetti si haguuru as jala deemtee caalaan jedheen yesharmuxaalij ilmoo buujalee faantiitti guutu diqaalaa yesharmuxaalij innaash tibbada kana siimaan taaya dabadhu tokkoon kee caalaan jedhee as jala deemtee an sodaa kan kee eenyuun nama qabu miti yan otuu kaleessa jaarsoliin biyya abbaan namni meeqa maamush dhufee dhiifama gaafate akkana ajjeefnee jirra gumaanan kaffala jedhee hundaa waan itti murame dhiifama gaafatu warra arfan isaa wajjin jiru caalaa bultumee faayisaliin hunda jaraa himu ati ijasa kamiin baatiriitti sii keenya moore kanaachi caalaan ajjeefamu jenneerraa abbahee soba waggaa lama fayyaa ummata wallolchiiseef gumaa kaffalee waan isa adabsiisu addabamee qulqullaa'ee ummata Oromoo wajjin haa jiraatu sana booda ommi enni ati jabaadhu dhugaa sana gabbaati yaa ommi enni waliif teenya nuti an qoosaa sittin qoosu kanaa jabaadhu sheer godhi warri dhaggeeffataa jirtu ilmaan missionarii mee ilaalaa warra caalaadhaaf jecha salami maaloo jedhu kan ilmoo jechuudha maatiin sibirii sadii muxxee karaa daariitti gurguraa dhalatte bichaadha malee namni kabajaan abbaa wajjin algaarra ciisee mana bareedaa keessatti dhalate dhugaa Oromoo bakka 19 waraaname awwaalee isa achi bookkisuudha ajjeesee ka'e birriidhaaf birrii xajjiitiif ajjeeseef jecha obboleessa ofii boolla keessatti bakka 19 waraaname narrabsitu kanaaf
ilmaan muxxee karaa daariitti sharachartee irraa dhalattee siin jenna kana dhagayi fudhadhu muramtee dhugaan hin qallatti malee cittu warri nu wajjiniin dhaabbattanii falmaa turtan galata guddaa qabdu kan nu wajjiniin dhugaa barbaaddanii arrafamaa turtan galata guddaa qabdu naaf galatoomaa akkuma koo quuqama obboleewwan keetini anaa Muhammad Said fira koo ta'ee miti beekees miti Oromoo ta'uusaa qofaaf nama afshaniin itti dachaate bakka meeqa waraante ija keessaa baasuu siitu isaa immoo as baatee ija daaraadhaan dhiqattee ani najjeefne maqaan na bade maaloodha jettee maqaan Caalaa Bultumee akkanatti jiraachuufi silaati koonsartii qopheeffattee Finfinneetti dhiichisuun kee fulbaana 12tti biifoon innaatin libdaa biifoollee kan kee tokkoon kee dhaqee irratti argami Oromoo ta'ii koonsartii Caalaa wajjin qopheessi waliif teenya viidiyoo koo kana sheer gochuutu hin dagatina kutaati illee kukkutaati biraan naagaa eddee kan maqaan koonsartii sana irratti argamanii Oromummaan wajjiniin qooddachuu hin jiru yoo ummanni isaa wajjin ummanni Minilik ofittiin qooddate dhuguma gaafas dhumatte kana wanti intini warri dhugaa barbaadanu viidiyoo kana biraan naagaa waahin koonsartii sana hin jiruun siin jedhe kanaas koonsartii wahii qophaa'ee Caalaan Bultumee Finfinneetti dhaqee qopheeffatee dhiichisee jennaan wal biraa galleerra gaafas waliif teenya gaafa Caalaa Bultumee gaafa Caalaan Bultumee dhiiga obboleessa keenya bakka 19 waraanee ka'e otuu namni ragaa irratti bahu kan wajjin birriidhaan ajjeesan maammush kaleessa gumaa ofirraa kaffalee dhiifama maammush obboleessa keenya amma sheexanni obboleessa ofiiyyuu nama ajjeesifti abbaa ofii nama ajjeesifti ati galatoomi gumaa baaftee ofirraa qulqullooftee warra si wajjin ajjeese himuu keetiif bakka galatoomi ati maammush si wajjin rakkoon qabnu rakkoon kan keenya warra ajjeesee ka'eellee miidiyaa irratti dhaqee mormaa ture Haftaamuu Lamuu ilma miishinarii jechuudha buna jalatti dhalatte diqaalaan eenyuun sobuu keetiif ati Caalaa Bultumeetiin walii galtanii barreessitanii intarvii sana goote Oromoo isa kamiin mariisiftee intarvii sana goote akkasi wantin isiniif dhaamu ijoolleen Oromoo sagalee keessan tokko godhattanii OMN barreeffama tokko kooppiillee walirraa godhaa waan haala barbaaddaniin OMN jabaadhu sagalee gannu baasii qabnu sheerii kana laa wantin isiniif dabaru mee sheer godhi namni baay'een dhaga'u ummanni Oromoo muluun hamma akka liivii kanarraa baateen yaa OMN sagalee kana gannu baasii kana jedha feesbuukii keessan irratti maxxansaa sheer waliif godhaa OMN sagalee kaleessa jimmatti waraabde dhugaa obboleessa keenya nuu baasi kana kan sirraa eegamu himmaxansita isa barreeffame gadhiifame sheer goota waliif daddabarsiiti OMN gurratti calaw godhe hin jiru taanaan duula keenya jammarra ammas nuti rakkoon keenya warra dhugaa dhoksu malee namni kamuyyuu dogongoree nama ajjeesa haadha ofii ajjeesuu danda'a obboleessa ofii ajjeesuu danda'a garuu dhugaa dhoksuu sana irratti duulla nuti yoo OMN gadi hin baafnu jedhe akka inni dhugaa dhoksaa jiru waan beeknuuf gurratti calaw goona rakkoo kan keenya isaa wajjin godhanne duulli keenya OMN irratti taasana booda warra birrii sadiin karaa daariitti dhalattee immoo har'a caaliyyee koo maaloodha jettu anatu hudduu keetti barbaree naqe jechuudha barbaree mixmixxaa akkanaan hudduutti si naqu jechuudha warra otuu mixmixxaan hudduutti nammee hamma asii ka'ee maal jedhanitti maal sukkaarri koo natti ka'a ala ummata dhugaa dhoksu otuu kaleessa dhageessanu gaafa dhoksuu barbaaddanu hin qaanfattanuu isin Abdusseen Kaayiroo keessa ta'aa jira na dhagayyaa Haftaamuu Lamuu nuti diinni keenya tokkoffaan guddaan ilmi Minilik si'i kan nurratti miidiyaa irratti fidee affeere yaa ilma diqaalaa yaa funyee ilma gooreellaa jechuudha funyaan keessan akkanaan arganii achi macaraskanii ati miidiyaa kee irratti fiddee funyee ishee jettee gaafa banattu akka ati diqaalaa taate si barree ilmi namaa dhugaa namaa barbaada malee warra maqaa si balleessu jedhee Caalaa diqaalaa sana qulqulluu gochuuf kan warraaqsa irratti uummata Oromoo kakkaase innaatun libdaa birrii isaati jedhee iyyaa ture malee eenyuun nuu sirbi jedheen Abdusseen madirakii irra bahee utaaluu dadhabe birriidhaaf jecha yaa ilma diqlish sheer godhaa Oromoon hundi har'a hamma OMN sagalee kana fidee gadi baasutti an ummata muluudha wallaalaa miti suma beekaa tafaan banaara dhiisaasin wallaalaa wajjin hin jedhin ummanni ganda tokko ilmaan Minilik muluun waa'ii caalaatiif amma yoo na amanaan jiran utuu maqaan caalaa keessa jiru ituutti mamu wallaalaan jedhin warruma beekaatu wallaalaara likkii jalaa galfamu mal wallaalaan arrabsu wallaalaan gorfamee deebi'a warruma beekaa dhugaa dabsaaruufan himaara warri wallaalaa duukan jallatin afaan hin badin jettan innaatu tibbadaa sharmuxaalij alaa Haftaamuu Lamuu artiistiidha jettanii kan inni afaan bane Oromoo fan hojjedha jedhu wallaalaadhaa sun beekaa dhugaa dabse
funyeen asirratti as baate diraamaa koomidiin hojjedhette dhugaa awwaaltu wallaaltuudha sun ummata dogongorsu gurratti sin calaw ilmaan diqaalaa qofatu dhugaa awwaala malee ha ilmaan diqaalaa jechuudha kan karaa daariitti jechuudha ilmaan minilik afaanitti guuree birrii sadiin ilmoo dhalchetu har'a koomintii rafiigee caaliyyee koo jedhee caalaa gootee jedhee faarfata malee otuu kaleessa kottuuti dhiifama gaafadhu keessa jirta kalaas caalaa bultumee dhiifama gaafachuu qaba nuti waahii ummata wallaalaatiif jennee warra kaan arrabsaan jiru warruma dhugaa beeku warra nama guddaadha jennu dhugaa awwaaluu cinqamaara waan ta'eef jaruma gadi baafna gurra qabne isa kami wallaalaa nama yoonaa nuti wallaalaa sababa wallaalotaatiif nama arrabsinaa jetuumi warruma dhugaa beeku dhoksaara waan ta'eef jaratti duuluudha qabna isin immoo dhaggeeffadhaa warri OMN yoo gurra qabaattan ummanni Oromoo isinitti mufachuu yoo hin barbaanne ta'e sagaleen kun waraabbattanii kaleessa jimmatti jaarsummaa irratti sagalee maatii Mahammad Saidis sagalee ummata achirratti dubbate sagalee Maamushis hundesaa waraabbattanii galtanii yeroo qabdu kunoo ummanni Oromoo afaan banee isin eegaara booda oduu sa'aatii 12 akka biyya Itoophiyaatti inni odeessituumi achirratti nuu fidaati ummata irraa tokko cinnaan garuu wal hin dhiifnu kana beekaa eddee caalaa bultumee himame eddee maqaan isaa dhahame akka tajjeesan muluu inni ittime eddeen ittamanee hundesaa maatii Mahammad Said waan jarri jedhan OMN waraabbatee gale irraa citee jechuudha irraa kuttanii dhugaa awwaaluuf akkuma gaafa duraa dajanee gimbiraasiin sun jechuudha gaafa Mahammad ummanni daboo Afrikaatti kana ta'e jedhee daarii irra dibee dabarfate sun maqaa dha'uu sodaatee dajanee gimbiraasiin amma sin awwaalta taanaa waliif teenyaa kanatti gurratti of qabadhu akkasi gurra keetti caloof godhi dhugaa qabattu deemi eenyuun yaada qabaas irratti maqaan caalaa isin bilisa baasuun jiru obboleessa Maamush kaleessa gaala dhibbaan akka shari'aa islaamaatti gaalli dhibbi tilmaamamee akkaawuntii Mahammad Said irra akkaawuntii haadha Mahammad Said irra galche ofirraa baasee obboleessa keenya gumaasaa baasee gaala dhibbaan adabame akka shari'aa islaamaatti dubbatame sheexannina dogongorsitee ajjeese eenyu wajjin ajjeefte caalaa bultumeeti Faysalii jara kaan lamman maqaa waame maaliif akkana kanatti nama shaniin akkanatti goone ajjeefne hime caalaan keessa jira waa dhoksanii hin jiru maaloo siichi lafaa kalleexumo himamee dhume waan darbe tokko bishaan darbe waraabamu dhugaa jiru qofittii hima kana isin himna nuti namni asirratti yaada qabdanu Yaasin jarraa sila dhuftee turte shabaqaanatti dawwalte ilmaan miniliktu na baaftee amma isin affeera Abdii Geetaachoo Obsaa Abdii hundi keessa Najaat Badiruu sheer godha biliillees fidaa biliillee sanyii Abbaa Jifaar isiis naa fidaa isinis baay'ee amma yoonaa kan nu wajjin arrafamaa ture kan dhugaa barbaachaaf amma yoonaa suuraan eksiin irra ka'amu walitti nu maxxansanii ummata gandaa ummata maal jedhu caalaan goote dheenu arrabsaa ture sanaaf an arrafamuun kun hin gubne dhugaa irratti arrafamuun na gube malee an dhugaa irratti arrafamuun na gube malee sobaan arrafamuun nan gubneen yoo dhuguma miidiyaa haqaati taate warri duraan jawaaritti guulaa turtan jawaariin dhiifama gaafadhaa jawaar wanti inni gochuu qabu hin turre hamma dhugaan ba'utti amma nisin yoo jawaariinis ta'e OMN'is guuruu dandeessanu akkas amma erga dhugaa dhibbatti jala muramee maqaan dhahamee wanti hundi himame yoo jarri irraa kutanii dhoksan amma gurratti calaw gootu jawaariinis OMN'is isatu qacaree hojjechiisaara waan ta'eef akkas amma inni jawaariinis gurra qabanii warra OMN'is gurra qabanu erga dhibbatti hundi jala muramee amanamee maqaan dhoksanii jechuudha la akkanatti sobaan hin waraabne maaloodha jedhanii akka dheen gadda ummanni kaleessa gurbaan daboo Afrikaatti du'e sun amma gumaan qabu innaataachuu tabbada waa'ee kasiitiin isin hin gadhiifnu nuti dhugaa jirtu sagalee waan haasa'ame wajjiniin kana akkas maqaan sobanii gurbaan waggaa lamaan dura daboo Afrikaatti du'e sun gumaan kaffalamee jira ummanni Oromoos nagaa ta'eera kan isin jechuutiin qopheeffattan isin keessatti beeyna wallahi ila zaata rabbiin haa ta'u amantee dhiiftee an akka kootiitti lubbuu kan koo utuun baase dhugaan kun ifaa ba'u malee nan gubu'an lubbuun na keessa jirtu la kaayiroon jira na dhagayi an nama biyya dimokiraasiin jirtu yookiin makiinaa keessa taa'ee alba'aaruu miti an dhugaa barbaachaaf kaayiroo keessa taa'ee si himaara kaayiroo keessa jira waan barbaadde godhi warri diqaalaan birriidhaan an warri OMN amma dhuftanii sobuudhaaf viidiyoo waraabame jimmaa fuutan hunda fidaa ummata Oromootiin gahaa maaliif akka ajjeese akkamitti akka dhiifama gaafachuu qabu akka koonsartiin kun immoo dhaabbatu koonsartiin kun maqaan caalaa utuu harka dhiigaatiin qopheessee uummanni Oromoo achirratti dhiichifnaan walitti cinne
dhuftanii immoo asirratti gurbaa waggaa lamaan dura du'e obboleewwanumti waan isin jettanu akkasin itti dubbistanullee annan tilmaamaas taa'e oomeen hattoota ta'uu keessaniin duraanis waa meeqa dhoksaa turtanii amma gabbaha dhuftanii warri odabu Afrikaatti walajjeese sun kaleessa akkana dubbatamee dhumee jira galatoomaa amma maal ta'e arran jiru irra dibaan hin jiru dhugaa jirtu baasuu keessan malee akkasitti daarii deddeemanii akkana yaa ibnal sharariitu dhugaa baasii dubbadhu wanta akkasiin jiru akka waraabdetti akka dhageessatti akka caalaan bultumee keessa jiru akka jarri Faysal keessa jiranu gumaa baasanii kaffalan akkuma maammush bar saba yoo ofii isaatii Oromoo ta'uu dhiises nama dogongoree ajjeese isa qofarratti duulame inni gumaa kaffalee warri diqaalaan gumaa baasuu diddee harka dhiigaatiin nurratti dhiichifti jechuun kunumti loogii cimaadha maammush galatoomi ati ummata Oromoo kabajjee jechuudha dhuftee dhiifama balleesseera saba koo jettee ofirraa kaffaluun keetuyyuu guddummaa kee nama argisiisa jechuudha namni obboleessa ofiyyuu ajjeesa dogongoraan baga dhuftee dhiifama gaafattee garuu gantuun ilmoon saree jechuudha ilmoon caalaa bultumeen haga yoona otuu nuti beekaadha artiistii keenya saba isaatiif dhaabbata malee saban gurguru jennu birriidhaaf jedha gaafanni gurguru maaltu isinitti dhagaamame kana achi maaltu isinitti dhagaamaa siin jedhe bar naju sigalchime yaada kanke waan akka sitti dhagaamet wallahi warri ommi'en haga baasanu sadhiisanu garuu waahi Muhammad Sayyid Daboo Afrikaatti ta'e sana jaarsoliidhaan fixnee galleerraa maaloodhaa akkana jedhanii soba jiru bicuusii daqiiqaa tokkotti fixuu taanaa waliin dhiifnu duulli keenya ammas walitti mudduudha yolas yoo sin likkiitti waan waraabdan haqa jiru gabbaaftanii akkanni gumaa kaffalu akkanni dhiifama gaafatu gootan waliif taane gaafas afootu lilla namni obboleessa ofii ajjeesa wal biraa gallee gaafas dandummaa nafee akkas wanti immoo sobanii akka dhiyoo kana ana wanti na gube gaafa hadha Muhammad Sayyid ajjeefamee akkasitti Daboo Afrikaatti akkana ta'e maali jettee taati yoo wayii jechuudha diqqoo oddini jettiidha irraa tuttuqxee soba sobdee dhiiftee badde jechuudha dajanee mataa dhagaa sun alas har'a garuu waggaa lama booda eddeen naqanu dhabamee maammushis kan birriidhaan jara caalaa bultumee itti bitee ajjeesise jarri caalaan akka inni wawwaraanee caammaa isaatti dhiigni dibannaan caammaa isaa gatee jechuudha mana keessatti bultii meeqa dhaqee dhokatee mataa ofirraa muree akka irraan beekamne caammaan isaa amma yoonaa dhiiga qaba jennee wanti nuti kurrifataa turre dhugaa jirtuuf malee sobaan maqaa nama balleessinaa nuti mee maal nutti balleesse jennaan caalaa maqaa balleessuuf isarratti ciccine amma yoonaa iyyaa turre nu waan nu miidhe qaba dhugaa dhoksuu isaatiif itti duulle nuti caalaa bultumee artiistii keenya waan dhugaan jaallannu otuu silaa bakka guddaatti otuma namni Oromoo ajjeesuu ta'e otuu har'a caalaa bultumee gaafa sana yaa Oromoo ko dogongoreetaniin akkanatti otuun hin beekin yookiin machaayetan naqee akkas godhe naf eddeena keessan nakaa jette nuti maaltu dhumnaan dhiifama gochuufiidhaan ala maammushiin nama saba biraatiif dhiifama goone maaltu caalaa bultumee irratti akka duullu nu godhame otuu dhuguma jibbaa isaa qabaanne jibbaa warra kaanii qabaanne nuti ganda nama arrabsina turre ganda sanarraa rakkoo hin qabnu caalaa bultumee irraa rakkoo hin qabnu keenya rakkoo dhugaa dhoksuu sana warra Habtaamuu Lamuu innaatu libdaa ummata mataa dhagaa funyee innaa shitibada niitii hudduu batoo jechuudha kan dhugaa awwaaluudhaaf warra maqaa si balleessan wette miidiyaa kee irratti ati ummata Oromoo gowwomsuudha moo eenyunni akkasi an eenyu keen keetiyyuu nama harka sirra qabuu miti funyees taatu ilmoo mishinariiti Abduseen gowwaa sitti fakkaachuu danda'a yeroo sin gurguraan as kanatti sin gurguraan siin jedha bara Abdusee gowwaa an dhugaarra ta'e dubbachuun koo yoo gowwaa na godhe gowwaa lamatti dabali gowwaa jedhi dheeresii waami Abduseen gowwaa dhedhi yoo dhugaa dubbachuun gowwaa nama godhe akkasi yaa ilmal mishner diqaalaa galcheera abdii si ergeera ni toorkii ta'een beeko aseeni dubbadhu yoo dhugaa barbaadde sheer godh kanuma wanti sirraa eegamu akkas mee funyee sana fa inni nama taate dhugaa namaa dhoksuudhaaf miidiyaa ofirratti caalaa keenya jettee afaan bantii otuu sareen gaariin bukoo koo nyaatte kan jedhanu sana otuu namni gaariin haqa dhoksuudha caalaa affeere jedhe funyaan baxxee sun otuu alamuu siimee nama gaarii ta'ee bofti wayyaa jalaa kan mataan burruuza artiistii kan inni ofiin jedhaa ture yeroo mallaqa biyya keessaa funaannachuudhaan mataa isaa gimbii sana akkana girgiddaatti bubbuusaa sirbuu malee maali artiistummaan isaa dhiiga namaa dhoksaa yaa diqaala yaa ibn al-sharariid abdi narraan qabdu abdii geetaachoo siif ergee gizee lama sadi
ana yoon gaafan dubbadhu simmeetaawii ta'e san dubbadhu Abduseen gandummaaf warri naan jedhaa turtan har'a maal jettu ofitti gaabbi har'a gaafa Abduseen dhugaan ifa baana alhamdulillah yaa rabbi ammallee dhugaa malee nan dubbachiisinan ani ilma gandaa miti ilma sabaati gaafan siin jedhu na amani innaash tibbada sina jala deemtee otuu dhiira taate dhayxi ajjeefta nuti nama ajjeefnee hin baafannu nuti kunoo kaleessa akkasitti nuti nama ajjeefnee otuu hin taane beekaadha sammuutti fayyadamna ilmaan Oromoo nama ajjeeftee maaloodha warri jettan ha warri ajjeestanii baafattanu maal jettanu innaataachuu tibbada ajjeesuu dadhabne miti nu ha amma rakkoon keenya warra OMN gurraan nu gaadha warra OMN biraan jabaadha nu gaa nuuf fidaa kottaa sinee gaarraa irrafne ammallee amma nuuf gabaasa amma dhugaa jirtu gadi baasaa waraabbatee galee jira inee gaarra jabaadhu yaa OMN ummanni sitti kaanaan namni irraa si dhaabu hin jiru akka dhoksanii hafuun eessa jira miti haqa dhokseen hafaan injiro siin jennaga akkasi mee eenyuun sheer godhe eenyuun seenuu barbaada namni amma wana shawaatti bu'e injiru warra mataa dhagaa warri shawaa jettanu tokkoon keessan muxxee haadha keetii seen innaash tibbada giiftii arsii kan jettu kun innaash tibbada ishara muxaalij akkasee kana fudhu taa'e ilmoo buujeleen faantitti guutte diqaala koomentii akkasiin barreessin taa'e dhageeffadhoo siin ta'an diqaalaa liji Abduseedhaaf intiniin jedhin deebisuuf hin muxxifatin maal ta'e bannaat sheer godhime jabaadhooti inni toorkii didaa jira ijoolleen naqa way Abdusee ana har'a baay'ee guyyaa gammachuuti anaaf guyyaa gaafa somni ifa baatu kaleessa eda akkan itti rafee bulee gammachuudhaan wallaahi dhugaan siima baay'een gammade gaafa kaleessa dhaga'u dhugaan ifa ba'u sagaleen keenya nuti waggaa lama fayyaa kurrifanne lakkaa ifa ba'e jedhe sagaleen keenya waggaa lama tola lafatti hin bannee jedheen iyyaa ture baga lafatti hin badin hin badummas haqni ilmoo namaa awwaalamee hafuun hin danda'amu hin jiru waliif teenya mal muxxee haadha keetiin naash tibbada ijoolleen Oromoo Jaafar Abdallaa seetanii irratti intiniin jedhinaa warri as Jaafaree Abdallaa jedhee maqaa isaatiin banatee caalaan gooteedhaa jiru diqaalaan tokko anu Jaafar isa kan keenya seetan itti intiniidhaa ture ittin dallanina gurbaa diqaalaa tokkotu iyyuu as Jaafareen maqaa Jaafariin banatee caalaan gooteedha ijoolleen dhugaa seete onni irratti guuraatti diqaalonni akka caalaa bultume muxxee haadha keetii qubaan intini godhe diqaala eeshar muxaaliji akkasitti siimna nuti nama sodaa namaa hin qabne namni bira ijoolleen waa'ee kana keessaa meera jarri caala biliillee eessa kutan warri biliillee warri akka obsaa eessa kutan abdii waa'ee kana irratti namni yaada kennachuu barbaaddanu
abdii geetaachoo bahaa deebi'ame nuti rakkoon keenya caalaa bultumeeti malee shawaa wajjin nagaadha namni tokko ijoolleen shawaa ammoo garuu indide baarre shabaqaan abdii geetaachoo dalagaan jiru warra ivaayintuma ofirraa darbata connectis failed jedhee ofirraa darbataara abdi bahi deebii immoo asirra naafa fidu warri ergachuu barbaaddan bahaa deebi'a rakkoon keenya caalaa wajjin malee nuti waggaa lama buluyyuu abduseen gaafa dubbatu takkaa caalaa bultumeetiin ala dhaqee shawaa tuqe shawaan akkana hin jenneen shawaa takkaan tuqneen tuqamuu hin qabu biyyi namaa akkasi lakki anna sukkaare dhukkeen irraa kaasa arraba malee gadi hin teessu diqaalonni ummata kan keenya ummata oromoo haga yoonaa dhugaadhaan injifate eesaa dandeessanii mo'achuuf sila nuti dhugaadhaan isin mo'anne bar har'a caalaan bultume gaafa kiyyootti galu eessa abbaa keessanii dhayi ture eessa abbaa keessanii dhayi ture mee ergadhaa namni seenuu barbaadda nam ergadhaa jabaadhaati ergaa amma ergadhaa lakkoofsa tokko barreessaa jabaadhaa isin hin galcha te ana abdusee dhago yaade tokkon kennin abdusee haadhan arrabsin ilmoon diqaalumarraa dhalatti waan taateef nama kabaja qabu nama algaarra ciisee nama deeyotu taate caalaa isa dhiiga namaa dhuge hin faarsitu hundisi callisa haati kabajaa qabdu ilmoodhuma kabajaa qabu dalti dhugaan siima amma ilmaan diqaalaa amma caalaa faarsitu haadha kabajaa qabdu keessaa dhalatteettu isin warri caalaa faarsitu otuu haadha kabajaarraa dhalatte obboleessa ofii du'eefiyyuu kabaja kennitee dhugaasaa barbaaddi malee sharmuxaan muxxee birrii sadiin karaa irratti gurgurtu intiniin jedhu sila sidib ta'u abduseen likkii galchuutti rakkatinaasin arrabni bareedaadha likkii galchina tokko akkasitti of jibbisiisuun bareedduudha ijoollee diqilishii yaa abdusee kiyya hoo nagaanaa ta'e nagaa fayyaansi hawaa nagaanaa ta'e bakka ivaayintii nama gochuu hin danda'u akkan ivaayintii nama hin goone na adabaniiru na fakkaata feesbuukinu akkan dhufee si arguu fayyaanaa ta'e jiruu fayyaansi hawaa nagaanaa ta'e jiruu nagaafsi bakka nagaan turaa hin dide akkan ivaayintii namumaan ergine na adabee jira aggedonya ዲዮ በጣም ያሳዝናል የኔ ፌስቡክ ummata diqilishiitu bakka amma siniif ergaan jira mee warri ergattan qabaan irraa yoo hojjete warra abdusee danani aha maal jedhanni connection failed ምን አይነት ነው ምን ሆኖ ነው የፌስቡክ ወይኔ አብዱሴ በቃ ተውኝ ዲሳ በቃ አቹማዴ ዴልማንኮ ወሬድ ካንዳ ከሁ ሲላናኔ ናናናኒ ናናናና abdi geetaachoo ጊዜ dhibbaa ol si ergee bar ofii kooti barbaadeen si erge kunoo ila akkas ila bakka dideera dhiisa namuma ivaayintuma nama galchuu dide intiniin koo waan inni ta'e wallaale ofirraa darbata kunoo wallahi ይገርማል ምን አይነት ነው በእናታችሁ አይገርምላችሁ ማል ጎዳኒ ካንሞ ጀሪ ስላዩ ዋና ከና ኡመተ ዲቅለሺቱ አርካ ኬሳ ቀብዴቹ ለከን ትብላው ብሬን ለኔ ግዴለ ትብላው ብሬን ay abdi geetaachoo maaleesh yenee goonjo daataan kan kee dhumnaan abdusee itti bilbilii booda immoo laalle al jalase tsabaayii bichaa nuurii bakka jalas kaa namni tokko hojjetaan jiru asirratti waan isaan wallaale man anuma didee vaayintii wanti jedhan
akkasi OMN'n eegaa jirraa gaateenye OMN'n eegaa jirraa amma OMN'n እየጠበቅን ነው ይገርማል OMN ቶሎ መምጣት አለበት ኦቱ አከነ ተጪፍኔ ኤግኑ ዱፉ ቀበ OMN ዱጋ ዱበቹ ቶሎ መምጣት አለበት OMN ጀባዱ ኮቱ ዋሂ ከነ ገባሲ ሲኤጋራው መነፋን በኔ እየጠበቅን ነው ቶሎ በል አንፋታም ወልገዲሱ ወይ ኤሰ ጅራሚ ዋይን ኦክሰን ያፉ ኤሳ ወል ጅራ የቴት ጀባዱ ሼር ጎዳ ወርካን